Jirra jirtu ilmaan Oromoo nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaan kiyya isinaa ga'u warri na jaallatan warri na kabajan warri na dinqisiifattoonni kiyyeessi akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jedhaa anillee akkuma isin na jaallattan isiniin jaalladhaa yoo isin na jibbitanis anuma isin jaalladha. Ashamaa ilmaan Oromoo akkam jirtu fayyaa keessanii nageenyi badhaadhaa an jira galata rabbi isinillee bakka jirtanitti nageenyi rabbi isin bira haa ga'u isiniin jedhaa. Jaallatamtootaaf kabajamtoota warreen yuutuubii daraartuu jalatti argamtan nagaa qabdu fayyuma keessanii har'a jechuudha. Jaafar Yesuuf namni hin beekne hin jiru. Namni hin beekne hin jiru wanta ta'eef uummata keenya Oromoo deemaa yuutuubii isaa jala galaatii saabskiraayipii godhaa fi yuutuubii isaa guddisaa fi mucaan kun mana hidhaa keessatti illee dararaa meeqa hedduu keessa galee sababa sirba qabsootiin jechuudha waan inni hin taaneen jiru. Rabbiif galanna haa ga'u kunoo fayyee nama qaamaan nutti deebi'u ta'ee kunoo gara qabsoosaatti itti fufaa jira. Obboleeyyan keenya warri tiktok irraallee maraattanii warri dhiiraallee tiktok irraa utaaltanii deemaatii qabsaa akkasii kana haamilee jajjabeessaa deemaa yuutuubii isaa saabskiraayipii godhaa fi bira dhaabbadhaa wal cinaa dhaabbadhaa. Mucaa kana jechuudha gaafanni mana hidhaa keessatti dararaa hedduu keessa ga'ee. Uummanni baay'een gaddaa turtanii uummanni baay'een baay'ee tokko mudannoo addaa sin qaqqabee jira. Har'a garuu mucaan kun fayyee weellisaan kun fayyee yookaan artistiin kun fayyee gara uummata Oromoo fuulduratti bahee yoo na jaallattan yuutuubii kiyya saabskiraayinaa godhaa jedhee sin kadhachuunsaa waa tokko maaliif akkuma inni jedhe sirba tokko baasuun yookaan kuma ja'a kuma meeqatti katti sharafamaa inni yoo sharafameeyyuu baajii mataasaa keessaa baase tajaajila maallaqa borsaasaa keessaa baaseyyuu isan ga'u. Kanaafuu obboleeyyan keenya warri miidiyaa gurguddoo qabdanii waan hin taane haasa'uu dhiisaati yaadan taane haasa'uu dhiisaati. Jaafar Yesuuf nama akkamii akka ta'e inni beektu tokkoon keessanii namni hin beekne jiru. Jaafar Yesuuf nama bosonutti galee Oromoof qabsaa'aa ture nama lubbuusaa wareegaa ture nama mana hidhaa keessatti illee dararaa hedduu keessa gahaa ture. Kanaaf jechuudha. Bira dhaabbadhaa saabskiraayipii godhaa fi yuutuubii isaa hunda bira dhaabbadhaa cina dhaabbadhaa. Oromoo yoo wal bira dhaabbanne yoom wal bira dhaabbatti waltuffiin haa dhiiftu waltuffachuun haa hafu akkasiniin jedha. Innuu du'a kanarraa baraaramee rabbuu isa fayyisee ija uummata Oromoo irratti bahee miidiyaa gubbaatti bahee sinna jibbitan illee ani sinin jibbu jedhe. Kanaaf jechuudha. Muuziqaa namaa yuutuubii irraa gadi buustanii itti firoomsattanii walii gaddeemu ittiin taane daaddee ittiin deemu osoo hin taane ittiin utaaluu osoo hin taane deemaa jala galaatii saabskiraayipii godhaatii hojii agarsiisaa. Oromoo jechuun yoomiif dabalata warreen miidiyaa gurguddaa qabdan illee akkasuma jechuudha. Yaada biraa nutti nu odeessinaa qabsaa akkasii kana nama reebii rukuttaan taaneedhaatiin cinaachisaa luqqa'ee dugdisaa kan luqqa'ee jechuudha sababa Oromoof jecha malee waa biraaf hin reebamne Jaafar. Amma kunoo galata rabbii haa ta'u fayyee kunoo uummata fuuldurattuu yuutuuba banatee kunoo sin kadhataa jira. Saabskiraayinaa godhaa yuutuubii kiyya jedha miila kiyyatu xiqqoo na dhiisuu didee malee fayyee jira jedhee aamsa isinii dabarse jira. Lammii tiyyaa Oromoo tiyyaa deemaatii fooloo godhaa fi isiniin jedha inni du'es laayoo addunyaa kanarraa boqote. Kunoo mucaan kun jechuudha too gadda hacaaluuf keessaa fixatanii fuudhanii mana hidhaatti darbatanii hidhaa keessa achi keessa kaa'anii mootummaan bulguun mootummaan beelaan jechuudha dhagabuu bulaan kun jechuudha akka hin taanetti fuudhee tumeetti qabatee yaa ogaa nafseen gaafa rabbi nama keessaa baate malee hin baatu. Kana baraa Oromoo gaafa rabbi nafseen nama keessaa baate malee hin baatu. Akka reebbitii Abiyoot Kaasaayif nafseessaa rabbi baasee fi kunoo fuuldura namaa dhaabbate hojii kiyyatti deebi'ee jira. Oromoo kiyyaa na jajjabeessaa lammii tiyya na jajjabeessaa jedhee sin kadhataa jira. Isiniin jedhaa obboleeyyan kiyya bira dhaabbadhaa. Isiniin jedhaa turtii gaarii.